Ashamaa harka fuunee ordoftootaa fi kabajamtoota Fu'aad Show jalatti argamtan nageenyi kiyya kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti isin bira haa gahu jedha Fu'aad Shown. Babbanneerra dhiifama nuuf folchaa jechuu barbaanna. Yaddoo kana irra hin jirru jechuudha. Warri viidiyoo keenyaaf haaraa dhuftan subscribe godhachuudhaan maatii jaalalaa ta'uu keessan feena. Itti aansuudhaan laayikii tuquun illee dagatina nama biraa gahu nama biraan waliin gahaa Oromoon jiga jedhana jiga fayyadamaa arbaamu. Waajiskuu barbaannaanis balleessuu tolchuu barbaannaanis bar isin jalan baatu jechuudha. Kanaafuu naaf jiraadhaa ulfaadhaan jedha warri laayik waartuun jechuudha. Itti aansuudhaan waa'ee meeshaa ciruu irratti yaada kan hin kennine obbo Na'imaa Fu'aa keessan kun jechuudha. Waa'ee meeshaa ciruu irratti akka addunyaatti dubbatamaa jira ajandaa ta'e jechuudha. Akka addunyaatti namni martinuu sodaateera amma jechuudha. Namni martinuu sodaatee jira. Fuudha kana booddee abbaan barbaaddan, abbaan du'uu barbaadde, abbaan ciramuu barbaadde kana booda fuudhi jechuudha. Fuudhi dhugaa rabbii hawaa tokko isin hin jedhu fuudhiin jedhe malee. Kanaafuu waan Suud Arabiyaa keessatti gocha Suud Arabiyaa keessatti raawwatame kana ajaa'iba jechuudha. Ajaa'iba seenaa tokko isinitti hima. Seenaa ajaa'ibaa tokko dhaggeeffadhaa hundi keessanuu. Laayik godhaa dhaggeeffadhaa. Seenaa tokko mootii tokko jira. Akkuma mootota Oromoonni mootota qaban duraanii jechuudha. Nugus jedhama jechuudha. Mootota warra mootiidhaan bulchan jechuudha. Guyyaa tokko ummata walitti waamee kottaa jedheen baha jedhee ummata hunda baasee dhiira moo shamarraatu garaa jabaataa jedhee gaaffii kana dhiyeesseef ummata sanaaf jechuudha. Gariin shamarraadha jedhe. Dubartii gara jabaattii jedhe. Gariinoo dhiira jedhe. Faallaa ta'e jechuudha. Gariin shamarraa jedhe. Gariin dhiira jedhe. Asumaan mootichi kun gara mana isaa galee hayyee walitti deebina jedhee gara mana isaa galee jechuudha. Sana booddee namticha tokko waame. Namticha miskiina tokko jechuudha. Nama waan qabne harka qalleeyyii ta'an tokko ofitti waamee mootummaa kiyyarraa qixxee isaa sii qoodee qixxee isaa sii qoodee haadha manaa immoo haadha manaa kee osoo hin taane ilmoo kiyya si fuusisee mootummaa kootti siif qoodennaan jiraatta mana kiyyaa qabeenya keetti sii qoodennaan jedhe. Garuu maal gochuu qabda jedhe. Dhattee gara mana keetii deemtee maal gochuu qabda? Haadha manaa kee gorraatee yookaan billaadhaan ajjeeftee dhufuu qabda jedhe. Isheedhaa rafaattuu jedhe. Hayyee jedhee waadaa seenee gara mana isaa inni deemu haati manaa isaa ciisaa jirti jechuudha. Ciisaa jirti hirriibni ishee fudhatee deemee jira jechuudha. Billaa morodatee waa hunda qopheeffatee ol seene. Hogguu ol seenu isiin of hin beektu jechuudha. Mana kiyya rafaa jira jetteetuyyuu rafaa jirti jechuudha. Inni garuu yeroo dhufu akkuma abbaa manaa ishee duraaniiti jechuudha. Isheen waan shakkitullee takka illee hin qabdu. Ishiin of beekaan jirtu ilmoo isii hammattee ciifti jechuudha. Ilmaansi san booddee gorra'uudhaaf bukkee taa'ee ka'ee harki roobmeennaan dhiisee duubatti deebi'e. Hammas jismiin isaa roobmeennaan garaan isaa dadhabee haadha manaa isaa waa tokko badii ittiin balleessine kana miskiina kana ajjeesuun yookaan gorra'uun qaalii mooticha sanaa immoo guutuun dirqama waan ta'eef gadi bahee ammas ol deebi'ee dadhabe. Tuuttoo fudhatee dhufe mukaan dha'uudhaadhee mukaan dha'ee ajjeesuudhee billaa dadhabe. Dhufee ammas harki isaa dha'uufii dide. Didee lafti ifee toon akkana jedhu dhiise jechuudha. Ganama mooticha bira deemee yaa mootii ani jedhe. Yaa mootii ani haadha manaa kiyya miskiina kanaa harkinaa ajjeesuu didee naa gorra'uu didee jedheen. Ajjeesuu dadhabdeera jedheen. Egaa qabeenya sin dhabdee maal goota kaa deemii galii jedheen. Waan xiixinii deemii galii inni nam tokkotti hin himini jedheen. Dhoskaadhaan immoo hammas maal godhe mootichi kun haadha manaa isaa kana immoo dudduubbeedhaan waamsise. Namtichuma hammaa kana jechuudha. Dhoskaadhaan guyyaa lama booda waamsisee ilmoo kiyyattiin seerumsiisa ilma kiyyatti jedhee mootichi. Isheedhaan jechuudha. Qabeenya koorraa mootummaa koorraa nugusa ilma nugusaa taataatii haadha manaa nugusaa taatee jiraattaa deemiitii abbaan manaa kee yeroo inni rafe morma isaa irraa kuti ajjeesiitii kottu na bira jedheen. Kana waadaa seenee fi gara mana isiitti erge jechuudha. Yommuu galtu isaa rafaa jiru inni of beekaan jiru achumatti lafaa walitti kuttee
dhuftee jechuudha mooticha bira. Lafaan walitti kuttee mooticha bira dhuftee qabeenya kanaaf waa hunda kana fudhachuu waan akka amma mootii waadaa seenaniif kana fudhachuudhaaf dhuftee jechuudha. Cumaan sana booddee isiis ajjeessisanii ummata kaleessa waamanii gaafatanii walitti qabame mormamaa jiru sana maal jedhaniin kunoo isheen isa waamee akkana jennaan inni ajjeesuu didee dhufe na biraa. Isheen immoo lafaan walitti kuttee dhuftee jedhe eenyu garaa jabaa taree waan jedhu fakkeenya isiniif kaaseen seenaa kana isin biraan ga'ee hundi keessanuu laayikii xiqqoo hin dagatinaa barumsa guddaalee irraa argattu jedheetiin abdadha jechuudha. Waarshoon waa baay'ee isiniif qabatee dhufa jechuudha. Kanaafuu jechuudha namni rabbiin garaa jabeessee ajaadha waan ta'eef rabbiin irraa isin habaraaruun jedhaan jechuudha. Amma erga guyyaa gaafasiitii an kaafachuu dhiiseen jira jechuudha. Waa tokko kaafataan jiru jechuudha. Bakkuma inni jiru yaadataan jiru jechuudha. Eeguu malee achitti jechuudha. Achitti eeguu malee waa tokko qaatamaa taa ol qabachuu dhiisee jechuudha. Kan kiyya qofa osoo hin taane kan ijoollee maraati jechuudha. Kan dhiiroochee hundinuuyyuu dhiiroocheen akka jiranuni isa ergasii gaafatanii maraatan amma bakka inni bu'ee jechuudha. Maaliif of sodaatanii jiru nuti of sodaannee jirra jechuudha. Mirgi meeshaa keenya nuuf kabajamuu qaba jechuudha. Hundinuuyyuu akka waan hammeenya isarraa qabu mormatti isa qabee mormarraa irraa gata jechuudha. Sunis qabee morma irraa gata meeshaa keenya irraa jechuudha. Kanaafuu mirgi meeshaa keenya nuuf haa kabajamu akka addunyaatti jechuun barbaada. Kabajamuu qaba. Zaakir mataa moluu yaa isa dukkanaan loluu tuqamuu hin qabu. Hamaan isaaf dhufe anaana bahuu jedha. An kan hin jedhu mucaan Kaayiroo irraa labsii kana labsitee duraan jechuudha. Duraan gaafa awwala wanta akkanaa uumamu Kaayiroo irraa labsiin kun ka'ee jechuudha. Gaafa ka'u hamma kunoo biyya adda addaa keessatti wal ga'uuf deema yaa jarana jechuudha. Kanaafuu of eeggadhaa. Amma dhaamsi ani isinii qabu yaa ijoollee dhiiroochee. Jarri haadha manaa qabdanu gaafa isheen ijaazaa buute waan akka billaa waan akka haaduu borsaasii keessa barbaadaa fattashaa dursa jechuudha. Isa ergasii birrii borsaasii keessa fattashtanu dhiisaa billaa fi millaaqii qofa borsaasii keessaa kara gadi naqaatii fattashaa jismii isii hunda fattashaa. Tokko inni lammataan halkan kana barrii qollofadhaatii kilaasii keessan qollofaati qulfii isaa of keessa kaayadhu jechuudha. Dhoskiiti bakka isiin argine awwaalii rafi halkan kaatee barrii bantee gabbaateetu kilaasii kee billaa fuutee dhuftee sirraa cirtii waan ta'eef of eeggannoo akkanaa gochuu qabdu jechuudha. Wanti Zaakir nurraa dhumuuf hin qabu jechuudha. Mirgi meeshaa keenya nuuf kabajamuu akkanatti malee of hin kabachiifnu jechuudha. Warri shiichi fuuchuuf jedhaartan immoo dursa mala kee maladhuu ka'itii fuudhatti seeni jechuun barbaada. Mala kee maladhu. Ijoolleen amma kunoo bakka hundaatti wal gaheera dhagaameera waan ta'eef Kaayiroo irraa dhukaafame dhukaasni Kaayiroo irraa ka'e akka addunyaatti wal gahaa jechuudha. Of eeggannoo cimaa gochuu qabdu hundi keessan jechuudha. Kanaafuu hundi keessan hamma viidiyoo kaanii walitti deebinutti laayik sheer gochuudhaan halkan gaarii isiniin jedha.